Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hundi hordoftoonni maatii chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal taatan barattootaa fi daawwattoonni koo hundi jirra jirtu isiniin jecha kunoo arraas barnoota herregaa kutaa 8ffaa deebii gilgaala 3 tuqaa 1 qabadhee isinii dhiyaadhe. Meegaa osooniif dura ibsa kanatti hin seenin dura warreen chaanalii kanaaf maatii taatan laayik sheer godhuu hin irraanfatina. Akkasumallee koomentii keessan kaayaa koomentii keessan laalee anilleen maatii akkaan isiniif ta'e saabskraayib akkaan isiniif godhu warreen maatii hin ta'in yeroo maatii taatan saabskraayib gootanitti akka koomentii keessanii saabskraayibii na gaafattan saabskraayib akkaan isiniif godhuuf jecha. Kanuma hundi keessanuu saabskraayib waliif godhuudhaan chaanaalii yuutuubii walii akka guddiftan jecha. Oromoon saba bal'aadha. Kuma tokkoo kana osoo wal quba qabaannee waliif saabskraayib goone guyyaa tokkottu waliif guutuu dandeenya. Kanaaf saabskraayib waliif godhuudhaan haa wal bira dhaabbannu. Akkallee yuutuubiitti gara yuutuubiitti wal afeeruu fi yuutuubii waliif banuudhaan maatii yuutuubii fayyadama teeknooloojii yookiin fayyadama yeroo qaroominaa kana keessatti akka seenan namoonni gara yuutuubii kanatti hin dhufin akka wal afeertanii beekumsa waliif qooddan jedhu kunis dhaamsa kooti. Meegaa tokko jennee gara barnoota keenyaatti haa seennu. Tokkoffaa irratti tuqaalee koordineetii diriiroo armaan gadii irratti argaman cimdiilee tartii isaanii barreessijaa. Cimdiilee tartii isaanii yeroo barreessinu asirratti gaan bakki tuqaa aarra jiru kun cimdiin tartii aan ni tahaa yeroo jennu aan walqixa ni tahaa. Dura kan barreessuu qabnu koordineetii xaati waan ta'eef xaan negatiiva 3 jechuudha. Xaan negatiiva 3 yaan ammoo yaan 2 jechuudha. Negatiiva 3,2 ta'a. Cimdiin tartii tuqaa bakka aan itti argamu kanatti uumamu jechuudha. Akkasumallee inni biraa baarratti yoo dhufnee ilaalle baarratti jalqaba gaa x irraa kaana waan ta'eef x'n keenya 3, jennee akkasuma yaarratti irraan gadee kan deemu negatiiva 3 waan ta'eef negatiiva 3 kanaafuu 3, negatiiva 3 ta'a jechuudha. Bakki tuqaan baan irratti argamu kun jechuudha. Irraan gadee yoo gad deemnu yaan negatiiva 3 fi akkasuma dalga yoo deemnu xaan poozitiiva 3 jechuudha. Kanaaf qarxii afraffaa keessatti yaan xaan poozitiiv yoo ta'u yaan negatiiviidha jechuudha. Asirraa wanti agarru kunis. Inni biraa caarratti yoo fudhanne caarratti xaa dura yaamna waan ta'eef koordineetii xaadhaaf negatiiva 2 akkasuma koordineetii yaadhaaf illee negatiiva 2 jechuudha. Negatiiva 2 kanaaf bakki tuqaan yookiin tuqaan caan itti uumamu kun negatiiva 2, negatiiva 2. Kana jechuun qarxii sadaffaa keessatti isaan lachuutu negatiivii akka inni ta'e barra. Maal jechuun xaanis negatiivii yaanis negatiivii akka isaan ta'an barra. Inni dhumaa gaafii tokkoffaadhaaf inni dhumaa jechuudha. Daadhaaf koordineetii daadhaaf yoo barbaannu jalqaba kan nuti yaamuu qabnu gaa xaadha jennee xaan 2, yaan ammoo 3. Kana jechuun 2,3 ta'a jechuudha. Kana jechuunis as keessatti qarxii tokkoffaa keessatti maal jennee turre? Qarxii tokkoffaa keessatti xaanis poozitiiviidha. Xaanis poozitiivii akkasuma yaanis poozitiiviidha jennee turre jechuudha. Kanaaf 2,3 qarxii tokkoffaa keessatti bakki tuqaan daan itti uumame kuni poozitiiviidha jechuudha. Tole egaa gara gaafii lammaffaatti haa dabarru. Gaafii lammaffaa bira yeroo geenyu
gara gaaffii lammaffaatti yoo dhufnu gaaffii lammaffaan akkana jedha. Koordinaatota armaan gadii diriiroo lakkoofsaa tokkicha irratti mul'isi jedha. Koordinaatota armaan gadii diriiroo lakkoofsaa tokkicha irratti mul'isi gaafa jedhu mee kanaas haa isinitti agarsiisu. Diriiroo lakkoofsaa tokkicha irratti gaafa kaafnee mul'ifnu kana jechuun siqee xaadhaa fi siqee xaafii yaadha. Siqee xaafii yaa asirratti siqee yaadha kun inni ol deemu inni dalga deemu immoo siqee xaadha. Egaa asirraan amma irratti maal jedha tuqaa een bakki inni itti argamu asirraa eessa mul'ifnaa tuqaa een handhuura kanarratti argama jechuudha. Handhuura irratti bakka xaafii yaan itti wal qaxxaamuran xaanis zeeroo yaanis zeeroodha jechuudha. Akkasuma baarratti tuqaa caa jedhe tuqaa caan kun ammoo negatiiva 4,0 jee negatiivni 4 naannoo kanatti argama. Xaarraa gaafa akkana deemnu gara negatiivaatti asitti argama. Negatiivni 4 asitti eega argame tuqaa bakkuma kana goona. Maaliif tuqaa asi goona? Yaan zeeroodha ta'uu nu agarsiisa. Xaan 4 yaan zeeroo ta'uu nu agarsiisa. Inni biraa caarratti kan jiru 0,3 0,3 jechuun xaan zeeroodha. Yaan ammoo 3 jechuudha. Kana jechuun asii handhuura kanarratti xaa 0 jennee asirraa kaanee gara olitti 3 yoo adeemne jechuun kana jechuun bakki yaan itti argamu 3 bakki xaan itti argamu immoo 0dha jechuudha. Tuqaa A jennee kanaas yaamuu kan dandeenyu. Akkasumallee daarratti maal jedha tuqaa baa 2,0 jedha. 2 jechuun xaarraa eessatti argama? Xaarratti koordineetii xaa 2 jechuun naannoo kanatti kan argamu 2 jechuun asitti kan argamu yoo ta'e 0 jechuun ammoo yaadhaaf baaneeti 2,0 oguu jedhu 2 x bakka bu'a. 0 ammoo yaa bakka bu'a. Kanaaf handhuura kanarraa kaanee gara poozitiivaatti xaarra oguu geenyu 2 irratti bakka dhaabbannu kanaa jechuudha. Tuqaan baa deebidaadhaaf. Akkasumallee irratti tuqaa daa jeeti tuqaan daan 0,3 je 0 gaafa jennu x baana negatiiva 3 gaafa jennu immoo negatiivni 3 kan bakka itti yaan itti argamu yaa negatiiva 3 fi xaan 0dha jechuun tuqaan kun bakka kamitti uumamaa? Asirratti uumamaa jechuudha. Asiin gad adeemne tuqaan bakka 3 kanatti uumamaa jechuudha. Yaa irratti qixa kanatti kan uumamu ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaaffii sadaffaan tuqaalee kanneen adda baasuun qarxii isaan keessatti argaman barreessi jedhe. Tuqaalee kanneen adda baasuun qarxiilee isaan keessatti argaman barreessi jedha. Kana jechuun yoonii fi sararaan siqqeen yaa fi siqqeen yaa fi xaan yoonii fi koordineetii bakka 4tti qoodu as keessaan qarxii tokkoffaadha jennee asiin qarxii lammaffaa jennee turre. Bakka tun ammoo qarxii sadaffaa asiin ammoo qarxii afuraffaa jennee turre. Tole egaa as keessatti immoo irratti maal jedha negatiiva 5,7 je 5,7 jechuun eessatti argama? Qarxii tokkoffaa keessatti argama. Lachuutu poozitiivii waan ta'eef qarxii tokkoffaa keessatti. Inni itti aanu immoo negatiiva 2, negatiiva 4, je kunis qarxii sadaffaa keessatti argama jechuudha. Qarxii sadaffaa keessatti isaan lachuutu negatiiviidha waan ta'eef. Inni itti aanu caarratti immoo 8,2 je 8 jechuun xaarratti asiin hogguu achi deemnudha. Akkasuma 2 jechuun asiin hogguu negatiiva irra gad deemnu. Kanaaf qarxii afuraffaa keessatti argama. Qarxii afuraffaa keessatti yaan xaan poozitiiviidhaa fi yaan ammoo negatiiviidha waan ta'eef qarxii afuraffaa keessatti argama jechuudha. Inni itti aanu gaaffii afuraffaa bira yoo adeemnu koordineetota armaan gadii tuqaalee diriiroo koordineetii irratti argaman kamiin akka bakka bu'an adda baase jedha. Egaa kanaas kamii bakka kam akka bakka bu'an asirratti kunoo fakkiin kun kaafamee jira. Fakkii kanarratti kamiin akka bakka bu'an tuqaawwan kun
tuqaawwan asirratti A irratti kennamu, B irratti kennamu jira. Fakkii kanaa wajjin yoo wal bira qabnu tuqaan asii kennamu kun A irratti yoo fudhanne amma 0,9 jee 0,9 asirraa maal bakka bu'aa? Daa kana bakka bu'aa jechuudha. Daan maaliif asirratti xaan 0dha? Xaan 0dha. Yaan 9 jechuudha. Asiyyuu ol deemnu yaa 9 irratti tuqaan daan kun bakka bu'ee jechuudha. Baa irratti yoo dhufne immoo maal jaa? 3,3 jee 3,3 immoo maal bakka bu'aa yoo jenne F kanaatu isaan bakka bu'a. Maaliif xaarraa yoo akkana dalga deemnu 3 irra dhaabbanna. Asiyyuu ol deemnu ammas yaa irratti 3 dhaabbanna. Hin barreeffamin haa ta'u malee 2 fi 4 gidduutti argamaa jechuudha. Yaa irrattis xaarrattis 2 fi 4 gidduutti argamaa jechuudha. Sadiin kun kanaaf 3 fi 3 bakka tuqaa F kanarratti kan uumamudha ta'a. Akkasumallee caarratti 6,4 ja'a. 6,4 maal bakka bu'aa? Tuqaa asii caarra jiru kana bakka bu'a. Kana jechuun xaan 6 yaan ammoo -4 jechuudha. Inni taanu daarratti immoo maal jaa? Tuqaa -6,0 jaa. -6,0 jechuun tuqaa A kana bakka bu'a. Tuqaa A. Kana jechuun maaliif xaan -6 yaan ammoo 0 irra jira jechuudha. Xaan -6 yoo ta'u yaan ammoo 0dha jechuudha. E irratti yoo jennu immoo -3,1 jee -3,1 jechuun eessatti argama? Isa tuqaa E irra jiru kana tuqaa E irratti bakka tuqaa E itti uumame kana jechuudha. Kana jechuun xaarra yoo kana dalga karaa negatiivaatti deemne -3 irra dhaabbanna. Yaarra hogguu ol deemnu ammoo 2 bira osoo hin geenye takka irra dhaabbanna. Kanaaf tuqaa E bakka bu'a. Faarratti immoo -7 jee. Xaan -6 fi yaan akkasuma -7 kan bakka bu'u maalirratti? Tuqaa baa kanarratti. Tuqaa baa kanarratti. Kanaaf akkanatti tuqaa fi qabxiiwwan yookiin cimdiiwwan tartiibaan kennamee fi giraafii irratti yogguu agarsiifnu haala kanaan haala salphaadhaan agarsiisuu dandeenya jechuudha. Meegaa tolee deebii gilgaalaa irraa kan gilgaala 3 tuqaa takkaati asuma irratti haa dhaabnu. Yerootti aanutti mata duree biraatiin hanga walitti deemnutti barnoota keenya irraa asuma irratti goolabna. Yoo yaadaa fi gaafiin yoo jiraates akka koomentii jalatti naa barreessitan jecha. Karaa biraatiin yoonii fi kan bilbiltanii yaada yookiin koomentii naaf dhiyeessuu barbaaddan ta'e toora bilbila Duwwaa 920 takka 82 50 9 jedhuun yoo bilbiltan na argachuu dandeessu. Galatooma.